Egaa gamanumaan appiin sa'aatii kanaaf sin barbaachisu ni jira. Appiin kun maltii view browser kan jedhudha. Kunoo argaa jirtu. Appii kana isaa buustu gara play store keessa seentu jechaadha. Kunoo play store kan jedhu seentaniiti. Maltii view browser kan jedhu kana search gootu kunoo jalqabarra kan jedhu kana jechaadha. Mallattoon isaa kana kan fakkaatu. Egaa kana maal gootu download gochuu sin gaafata jechaadha. Kana download gaafa gootanii erga download gootanii booda openii cuqaastanii keessa seenuu dandeessu jechaadha. Tabii hedduu isin taphachiisa. Guyyaa muraasa keessatti sa'aatii 4,000 sana hojjechuu dandeessu jechaadha. So argaa jirtu kunooti yeroo tokko cuqaasinan seena jechaadha. Akkamiin itti fayyadamna kan jedhu. So haala kanaan keessa na seensisee jira jechaadha. Egaa fakkeenyaaf browserii tokkoffaa kanarratti maaliin fayyadamee jira? Viidiyoo sa'aatii tokko jechaadha. Akkasuma ammallee viidiyoo lammaffaa kanarratti tabii lammaffaa kanarratti viidiyoo sa'aatii tokkoon fayyadama jechaadha. Yoo xiqqaate tabii 6 taphachiisuu dandeessu jechaadha. Tabii 6 jechuun sa'aatii tokko keessatti sa'aatiin tokko sa'aatii 6 isiniif lakkoofsa jechaadha. Egaa maqaa chaanaalii keessanii bakka kanatti erga search gootanii booda isiniif fidaa jechaadha. Egaa baay'ee salphaadha. Eessaa akka download gootan isinitti agarsiisee jira. Akkasuma immoo akkaataa itti fayyadaman illee isinitti agarsiisaa jira jechaadha. Kunoo maqaa chaanaalii korgan search godhee booda yeroo tokko cuqaasee pileeylistii yookiin viidiyoo sa'aatii dheeraa qabdan sana keessa seentaniiti itti bantu jechaadha. Pileeylistii argaa jirtu. Kana booda itti bantaniiti dhiisuu dandeessu jechaadha. Isiniif taphata hundasaa. Kanaaf bilbila 2-3 fayyadamuurra kun ofii isaatii iskiriinii qoqqoodee kan tabii hedduu isiniif hojjetudha jechaadha. Kanaaf appiin kun baay'ee isin barbaachisa. Appii baay'ee bareedaa ta'edha. Sa'aatiidhaa fi namoota hedduutu itti fayyadamaa jira jechaadha. Waan tokko wanta miidhaa qabu tokko hin qabu jechaadha. Kanaaf baay'ina sa'aatii keessan hojjechuudhaa fi yuutuubii irratti betelee sa'aatii hojjechuuf baay'ee barbaachisa jechaadha. Amma fakkeenyaaf tabii 2 hojjetaa jira jechaadha. Viidiyoo 2 naaf taphachiisaa jira jechaadha. Addanaatti sa'aatii tokko yoo qabaadhee addana sa'aatii tokko yoo ta'e sa'aatii 2 jechaadha. Amma kan hin banaa jiru yoo xiqqaate tabii 4 jechaadha. Tabii 4 jechuun arfansaa irratti yoon sa'aatii tokko gadhiise sa'aatii tokkotti sa'aatii 4 hojjechuu dandeessu jechaadha. Kanaaf guyyaa guutuu kanaan hojjetaa yoo ooltanii salphaatti isiniif guutuu danda'a jechaadha. Kanaaf yuutuubaroonni hedduu kana fayyadamuu akkasuma biyya keessa warri jiran warri biyya alaa keessa jiran akkasuma warri sa'aatii gurguratan kanadha jechaadha. Sooftiweerii kanadha kan isaan fayyadamanii. Kanaaf sooftiweerii kanatti fayyadamtanii isinillee sa'aatii keessan guuttachuu dandeessu jechaadha. Egaa tokko waa'ee kanaa baree wanta isinirraa kaasuu hin qabu jechaadha yuutuubiin. Isiniif galee view keessan irraa kaasuu hin danda'u jechaadha. Sa'aatii keessanis irraa hir'isuu hin danda'u. Kanaafi fakkeenyaaf amma tabiin 3ffaa banamee jira. Egaa bakka kana seentanii yoo barbaaddan hanga 6tti banuu dandeessu jechaadha tabii kana. Tabii 6 bantanii 6 saayyuu viidiyoo keessan itti guuttanii viidiyoo keessan taphachiisuu dandeessu jechaadha. Egaa yoo isinitti tolee chaanaalii kana subscribe godhaa, laayikii godhaa, akkasuma immoo hiriyoota keessaniif irree sheerii godhaa. Hiriyoota keessan kan sa'aatii rakkisuu akkasuma immoo barnoota garaagaraa asirraatti argachuu dandeessu jechaadha. Kanaaf sheerii godhaa. Egaa kunoo akkuma ilaaltan immoo tabii kana fayyadamee isinitti agarsiisaa jira jechaadha. Wanta sirrii ta'edha. Kanaaf guutummaan isaa kunoo amma hojjetaa jira jechaadha. 3 fayyadameen jira hojjetaa jira jechaadha. Warra gajjallaa kanarree 6 isaanii itti guuttanii fayyadamuu dandeessu jechaadha. 6 isaa kanarrattuu maal guuttu? Viidiyoo pileeylistiitti walitti qabdan yookiin chaanaalii keessan erga search gootanii booda maqaa keessan itti guuttu jechaadha. Egaa maqaa keessan erga itti guuttanii booda viidiyoo keessan kan barbaadan keessa lixxanii maraxattu jechaadha. Erga maraxattanii irratti cuqaastu kana booda salphaadha ofiisa isiniif taphata jechaadha. Egaa tabiin kun baay'ee barbaachisaadha. Itti fayyadamaa. Egaa yoo isinitti tolee chaanaalii keenya Orroo School kan jedhu kana subscribe nuuf godhaa. Maatii keenya ta'a. Akkasuma immoo viidiyoota asirra jiran yuutuubarii yoo taatanii
ilaalaa sin fayyada jechaadha. Ediitii garaagaraa akkasuma immoo icciitii sooshaal miidiyaa hedduu jechaadha ni argattu chaanaalii kana jalaati. Kanaaf chaanaalii keenya sabskiraayib nu gochuutiin, laayik sheerii gochuutiin namoonni akka isaan hiriyoonni keessan chaanaalii kanarraa fayyadaman taasisa. Akkasuma egaa sabskiraayibii laayikiitiin nu